akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin angoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni jaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane, karaan Haayile Sillaasee hin taane, karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane, karaan Mallasaa kan nama qoqqooduu biyya saamuu hin taane. I don't know. Karaan kama Oromootitti ta'a jaran, kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a. Yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa, ummata dimokiraatawaa ta'uusaa, ka haqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa. Waan ani isinitti himu jarri amma maal barbaaddi? Isin tuttuutee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi. Hin godhina. Hiriira baafataa jirtimi? Haa baafattu, hin jeeqina. Isinu firii shan argattiisan salfii haa godhattu, inuutti dabala harka dhayaaf rakkoon qabdu. Isinitti mee? Nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu. Hin tuqinaa isaan. Gaafa keenya immoo tuquuf itti hin dhiifnu. Kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa, waan tokko hin shakkinaa. Xurreen irra jiru xurree dhugaati. Xurree dhiigaan dhufti. Dhara keessaa of keessaa hin qabnu. Kaayyoon keenya xaliila ifa. Tartiimoon keenya ni mo'ata. Tokkummaa keenya cimsannee murannoon gara fuulduraa deemnu isin jaa warra sabbataa galatooma isin jaaladha. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadireen waan jaare itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Abiy jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne, kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee, itti gudeedan, kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume, bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya, hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane, biyya kana keessatti waan Oromoon tahe bineensi hin taane ilma namaatiif.